qabsoo diddaa cunqursaa fi hiree walqixxummaa saba Oromoo walakkaa lammaffaa jaarraa 20ffaa keessatti qabsaa'ota dhalatanii aarsaa isa dhumaa namni tokko kaffaluu danda'u gootummaan baasanii darban keessaa ijoolleen Tumsaa Silgaa maqaa guddaa qabu. Ijoollummaa isaaniitti maatii isaanii dhabaniis rakkatanii baratanii ofiif ta'urra darbanii biyyaaf ta'an. Galaa seenaa rirmi nyaanne dhalootaaf galaasan. Ijoollee 4 Tumsaa Silgaa haadha warraa isaanii Naayisee Cirrachoo irraa godhatan keessaa Lubii Guddinaa Tumsaa fi quxxisuun isaanii Baaroo Tumsaa qabsoo Oromoo warra yaada dhiigaa fi lafeen utuban keessaatii warra maqaan isaanii kaafamudha. Barreeffama kanaan gumaata maatii kanaa ibsuun waan bal'atuuf kan Baaroo Tumsaa irratti xiyyeeffanna. Haga dhumaatti nu waliin ta'a. Baaroo Tumsaa lixa Oromiyaa ganda Boojjii Karkarroo jedhamtutti bara 1938 dhalatanii bara 1978tti Harargee keessatti du'aan boqotan. Umurii gabaabduu lubbuun jiraatan keessatti garuu qabsoo sabni Oromoo walqixxummaaf godhu keessatti umurii isaaniin ol wanta firiin isaa bara dhufaa darbaa hin gogne kan du'aatii ol jiraatu akka lafa ka'an seenaan isaanii dhugaa ba'a. Hangafa isaanii Luba Guddinaa Tumsaan alatti obboleessi dhiiraa Naggasaa Tumsaa jedhamuu fi obboleettii durbaa Raahel Tumsaa jedhamtu waliin dhalatan. Maatiin isaanii ijoollummaa isaaniitti waan du'aniif gaafatamni Baaroo fi obboloota isaanii biroo harka obboleessa isaanii hangafaa Luba Guddinaa Tumsaatti kufe. Barnoota isaanii sadarkaa jalqabaa Naqamteetti erga xumuranii booda barnoota sadarkaa lammaffaa gariin Bishooftuutti baratan. Sababa barnootaan jireenya isaanii harka hedduu Shawaa keessatti dabarsuun bara 1959 irraa eegaluun kan isaan beekan hayyuun Oromoo amma lubbuun hin jirre obbo Ida'oo Booruu bara 2017tti gaaffiif deebii raadiyoo Finfinneef kennaniin himanii turan. Baaroo Tumsaa nama qaroo waan turaniif barnoota isaanii sadarkaa lammaffaa yoo fixan Yuunivarsiitii Haayile Sillaasee isa jalqabaa jedhamuun bara sana kan beekamu amma Yuunivarsiitii Finfinnee muummee faarmaasiitti seenuudhaan bara 1966 eebbifaman. Achiis faana Oromoota muraasaa barnoota seeraan eebbifaman kanneen akka Baqqalaa Galataa kan barreessaa dhaabbata fannoo diimaa addunyaa ta'an hordofuun obbo Ida'oon ni yaadatu. Yaa'ii hundeeffama adda bilisummaa Oromoo isa jalqabaan dhaabicha hoogganuuf Baaroo waliin namoota filataman keessaa kan ta'an jaalli qabsoo isaanii Dr. Diimaa Nagoo barnootaan Baaroon kan isaan dursan ta'us bara Haayile Sillaasee keessa lafti qotatee bulaadhaaf haa kennamu yookaan mareeta laaraashuu dhaadannoo jedhuun hiriirri barattoota yuunivarsiitii jalqabaa hooggansa Baaroon akka bahame yaadatu. Abbaan Baaroo kan lafa ofiin qotanne akka turan irra deddeebiin himaa akka turan kunis qabsoo isaanii kanaa fi boodas labsii lafaa bara dargii keessatti akka ba'u gahee olaanaa ba'aniif bu'uura akka ture Dr. Diimaan ni himu. Dr. Diimaan gaaffiif deebii miidiyaalee garagaraa waliin taasisan irratti kan dubbatan kan yaadatamudha. Kanarra kan darbes barnootaaf gara Ameerikaa kan imalanii waggaa 4 booda yoo deebi'an Baaroon bu'uura qabsoo mirga Oromoo kan ta'e Waldaa Maccaa fi Tuulamaa waayillan biroo waliin jajjabeessanii qormaatilee hedduus keessummeessaa kan turan ragaaleen jiran ni agarsiisu.
obbo Leencoon waa'ee Baaroo yoo dubbatan nama biroo tokko waliin ta'uun isaan dubbisuu fi sochiin siyaasa Oromoo iccitiin hojjetamaa akka jiruuf waraqaa Oromoo Voice Against Trainee jettu kooppii tokko akka itti kennanillee ni dubbatu. Sochii kanatti makamuuf shaggaritti hojii barbaaddatanii kan dhufan Baaroon kana yoo iccitiin hojjetan hojii isaanii ministeera fayyaa hawaasaarraa ari'amanii akka turan barnoota seeraan garuu digrii isaanii barachaa akka turan seenaan isaanii ni hima. Barreeffamni eebba barnoota seeraaf dhiyeessan mata duree Decentralization and Nation Building jedhu kan qabu yoo ta'u biyyi dimokiraatawaan uummatni biyyattii walqixa keessa jiraatan kan ijaaramu aangoon mootummaa giddugaleessaa irratti walitti qabamu naannoleetti qoodamee naannoleen ofiin of bulchaa mootummaa giddugaleessaa waliin akka hojjetan yoo ta'edha jedha. Baaroon qorannoon eebbaaf dhiyeessan kun ijaarsa biyya Itoophiyaa keessatti ammallee akka galtee guddaatti akka ilaalamu namoota siyaasaa hedduun ni himama. Dr. Diimaan waa'ee beekumsa siyaasaa Baaroo yoo himan siyaasa biyyaaf kan addunyaas nama hubatedha jedhu. Waldaa barattoota yuunivarsiitii ta'anii filamuuf dandeettii agarsiisuu feesisa. Dorgommii jabaatus jira. Shira baay'eetus gaggeeffama. San hunda keessa darbee filatamuun isaa dandeettii siyaasaa inni qabu mul'isaa jedhu. Dandeettiin Baaroo siyaasa sirriitti hubachuun caalaatti qabsoo mirgaa keessatti namni dursee akka of baru gochuudha jedhu hiriyoota isaanii kan turan. Itoophiyaa keessatti namoota jalqabaa faarmaasiin eebbifaman 2 keessaa tokko Baaroo akka ta'anis ni himama. Namni tokko nama Eritiriyaatti, namni biraan ammoo isaanidha. Akkuma eebbifameen ministeera fayyaa keessatti itti gaafatamaa muummee faarmaasii ta'uun hojii argate. Faarmaasiin Itoophiyaa keessa jiran sirna akka qabaatan gochuu irrattis nama qooda guddaa taphatedha. Qoricha yeroon irra darbe warra daldalan irra deemanii sakatta'uun dhabamsiisuu achiis namni faarmaasii keessa hojjetu nama ogummaa fayyaa qabu akka ta'e murteessuun Oromiyaa fi naannoo uummattoota kibbaa keessatti kanneen ogummaa fayyaa warra miisiyoonaan barataniif ayyama faarmaasii kennuun ga'ee guddaa taphachuu isaanii ni dubbatama. Biyyattii keessatti seenaa daldala qorichaa fi qabeenya gama faarmaasiitiin horatamuu qabu ilaalchisee dammaqiinsa barbaachisu uumuun dhalattoota Oromoo akka isaan faarmaasii dhuunfaa banatanii qoricha daldalan kan taasisan hiree kanatti dhimma ba'uun ture jedhama. Kan nama ajaa'ibu bara sanatti kootaa eeyyamaa faarmaasii 425f kennamuudhaaf qophaa'e keessaa 421 dhalattoota Oromoof kan laatame yoo ta'u wanti kun hanga raawwatutti qaama mootummaa keessaa namni tokkollee quba hin qabuuti ture. Namni seenaa Baaroo qoratanii fi yeroodhaaf maqaan isaanii ifa akka hin baane fedhan tokko yaada kaasanidha. Erga isaan seera haarawaa tumsiisanii hojii kana akka barbaadanitti raawwatanii gaazexeessaa Maammoo Wuddinee jedhamu waan kana akka malee afarsuudhaan hojii isaanii bifa adabbiitiin akka gadhiisan taasifaman. Kun aarsaa Baaroon saba isaaniitiif kaffalan keessaa isa tokko akka ta'es ni himama. Yeroo obbo Leencoon waajjira Itoophiyaan Standardis jedhamu keessatti hojii eegalan waajjirichuma keessa nama ogummaa faarmaasii qabu qacaruuf gaaffii dhiyaateen Baaroo waamuudhaan achi waajjira tokko keessa hojjechuun waa'ee siyaasa Oromoo irratti yeroo bal'aa qabaatanii akka haasa'an hiree uumuufiin ni himama. Hojiin hangas barbaachisaa ta'e guyyaa guutuu si jalaa fixu hin turre. Kanaaf ganama waajjira seennee yookaan isatu biiroo koo dhufa yookaan anatu dhaqa
waanuma qabsoo Oromoo kana haasofnaa jedhu. Nama baay'ee akka beekaniif namni hedduun isaan bira akka dhufan kan himamuuf yeroo sanatti icitiin adeemsa adda bilisummaa Oromoo ijaaruu keessa akka turan illee ni himama. Sirni Haayile Sillaasee kufee Dargiin yeroo aangoo qabatu Baaroon jalqaba miseensa marmaarii koomishinii ta'anii sana booda Hizbi Dirjit kan jedhame hundaa'e keessattis ramadamanii hojjetaniiru. Ga'ee mootummaa Dargii keessatti qabaatan kanarraa kan ka'e gariin Baaroon gartuu ilaalcha Itoophiyaanummaa dursan keessa akka jiraniif adeemsa keessa sababoota garagaraan dhiibamanii gara qabsoo Oromootti dhufanii jedhanii yaadu. Namootni garuu sirriitti beekan Baaroon ifatti kana hojjechaa icitiin ammoo qaama itti amane waliin hojjetaa tures kan jedhan jiru. Bara sana qabsoon Oromoo sadarkaa lamatti hojjetamaa akka ture kan kaafamu sababa cunqurfamtoota naannoo uummattoota kibbaa keessa jiran waliin dhaabni siyaasaa Baaroon ijaare kun namoota kaaniin sababa akka Oromoo cunqursaa keessa jiraniif sagalee ta'uun warra moggaafamanii siyaasa keessatti siyoomsuu fi jedhamus gariin ammoo jaarmiyaa kana akka dahootti fayyadamuun adda bilisummaa Oromoo lafa jara hundeessuuf ture kan jedhanis jiru. Hayyuun seenaa Eda'oo Booruu seenaa Baaroo yoo dubbatan dhaabni kan hundeeffame akka namootni kaan jedhan dantaa Oromoof kan hundeeffame osoo hin taane gaaffii dhugaa saboota kaanii bu'uureffatee dhaaba sabaaf sablammiilee ijaaruun furmaata yoo ta'e yaada jedhu qaba ture jedhu. Harki hedduun miseensota dhaabichaa Oromoo ta'anis namootni saboota akka Walaayittaa, Affaar, Kambaataa, namootni biroo kan jedhan Baaroon dhaaba kabiroo kana kan hundeesse tooftaaf ture kan jedhan waan jiraniif dhugaawwan kun himamu. Bara Dargii yeroo wantootni dantaa sirnichaan ala jiran irratti tarkaanfiin gara jabinaa fudhatamutti Baaroo fi namoota isaan waliin hojjechaa turaniif adeemsi qabsoo adda bilisummaa Oromoo ijaaruun salphaa hin turre. Haa ta'utii namootni biroon tokko tokko akka jedhanitti yeroo sana warri wal hudhee ija walitti baasaa ture EPRP fi Dargii akka ta'e kaasuun gara keenya garagalanii nu ilaalaa hin turre kan jedhanis hin dhibaman. Bara 1978 keessa Dargiin dhaabota akka Ihaappaa magaalaadhaa baasee Maayisooniinis bibittimsee nurratti xiyyeeffate nus magaalaa gadhiisnee ba'uuf dirqamnee kan jedhanis jiru. Bara 1977 gaazexaan Bariisaa mootummaa Dargiin yoo dhaalamu Baaroo, Leencoo fi warri kaanis guyyaa kana kabajan sababa jedhuun waltajjii guddaan galma Biheeraawwii Tiyaatirii jedhamutti Oromoota godinaalee hunda kutaa biyyattii hunda irraa yeroo jalqabaaf walitti fide abjuu Oromummaa lalisiisu kan Baaroon cimsanii itti amanan jabeessu keessatti gahee addaa taphateetu ture. Hundeeffama dhaaba isaan fedhan keessattis hojiilee ijoollama nama walitti qindeessuu fi sagantaa isaa barreessuu akka ta'e kaafama. Baaroo Tumsaa, Leencoo Lataa fi Dr. Diimaa Nagoo namoota sadii sagantaa dhaabichaa barreessan ta'utu dubbatama. Oromoota kutaalee biyya adda addaa, amantaa adda addaa fi sadarkaa jireenyaa adda addaarra jiran waliin hariiroo jabaa uumuun kan beekaman Baaroon biyya keessa qofa osoo hin taane biyyaan alatti baqatanii fi barnootarra warra turan akka Hayilee Fidaa waliin illee quunnamtii qabaachaa turan. Keessumattuu amantaan isaanii inni guddaan qaamni bilisummaa Oromootiif hojjetu ilmaan Oromoo godina hunda amantii hundarraa dhufan irraatii bu'uureffamuu qaba kan jedhu amantaa isaanii guddaa akka ta'es ni himama. Kanas ammoo hojii kooti jechuun godinaalee akka Walloo fi Raayyaa irraa namaan gargatutti osoo hin boqotin hojjetaa waan tureef yaada kanas gam tokkoon akka milkeessan ni himama.
Baaroon Wallaggaa ka'uudhaan hanga baatti kaabaa qabee hanga kibbaatti namoota walitti qabuu keessatti ga'ee murteessaa nama baatan ture. Yeroo sanatti osoo isaaniin jiraannee osoo isaaniin kaane ta'ee waa'in mirga uummata Oromoos hamma kanatti deemuu hin danda'a laata kan jedhu amma yoonaa gaaffiin isaa mataa koo keessa jira kan jedhan namoota hedduutu yaada kaasu. Piroojeektiin icitiiwwan obbo Baaroo fi waayillan isaanii hundeessuu bara 1973 fi 74 wixineen sagantaa siyaasaa toora akka qabate yeroo itti himamudha. Waggaa 2 booda walga'iin icitiin sagantaa fi hooggantootni garagaraa Baaroon waayillan isaanii waliin mirga saba Oromoof akka qabsaa'u ijaaran darbees faajjii dhaloota Oromoo ta'ee akka raggaasifame himama. Warri yeroo sana filataman Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii, Gadaa Gammadaa, Abboomaa Mitikkuufaa akka ta'e seenaan ni hima. Sagantaan dhaabicha obbo Baaroo fa'iin bocame Dimokiraatik Riippaabilik oof Oromiyaa maddisiifna yoo haalli kan mijatu ta'e ammoo mootummaa Yuuniyeen Koonfedereeshinii fi Federeeshinii in ilaalla kan jedhutu lafa kaa'ameeti ture. Baaroon gara dhumaa bara 1977 ijoollee isaanii umurii xixiqqaa fi haadha warraa isaanii dhiisanii Harargeetti imalan. Hooggantoota dhaabicha magaalaatti hafan keessaa namni dhumaa magaalaa ba'e obbo Leencoo yoo ta'an quunnamtiin hooggansa garagaraa waliin tures karuma isaanii akka ture ni himama. Haalli du'aa qabsaa'aa saba Oromoo fi cunqurfamoota biroo Baaroo hedduu ifa akka hin taane ragaawwan ni himu. Eebila keessa bara 1978 guyyaa jalqabaa dirreetti bahan Baaroon akka wareegame ni himama. Wareegama isaaniin booda hooggantoota akka Baaroo argachuudhaaf adeemsa waggoota 10 yoo xiqqaate akka itti fudhate namootni dhiyoo isaanii turan ni dubbatu. Baaroon nama diimokiraasiitti amanan, diimokiraatawuun Oromoo ni aangessa jechuun nama ejjennoo qabanidha. Biyyi kun diimokiraatawuudhaaf mirgi Oromoo kabajamuu qaba jechuun amanuu qofa osoo hin taane nama karaa hunda qabsaa turanidha. Galmee seenaa qabsoo mirga Oromoo keessattis gahee guddaa akka bahatan namni himamuuf kun seenaan isaaniis harka hedduu hundeeffama dhaaba adda bilisummaa Oromoo waliin kan kaafamu akka ta'e ni himamaaf. Baaroon nama waliin hojjechuun danda'amu, nama irratti of gatuun danda'amu, nama waan jedhe guutu, nama beellama hin hirrifne, nama gara laafessa akka ta'e hiriyootni isaanii dhiyoos ni dubbatu. Baaroon dhimma Oromoo fi sabaaf sablammoota waltajjiiwwan siyaasaa kanneen Itoophiyaanummaa dursan duratti dhiyeessuunis adda duree ta'utu himama. Ilaalcha Oromoo amantaa, lagaa fi naannummaan qooduu hambisuun Oromoo tokkoomsuuf qaban irrattis ejjennoo isaaniin nama hedduu beekaman turan. Gama gaa'ila isaaniinis ta'e gama hedduudhaan kun ammoo agarsiiftuu yookaan calaqqistuu ilaalcha kanaa akka ta'es ni himama. Baaroon naannoo giddugaleessa Oromiyaatti maatii beekamoo ta'an kan obbo Bultoo Ejersaa kan ta'an Aadde Warqinesh Bultoo fuudhaniiti ture. Aadde Warqinesh obboleettii Jeneraal Damissee Bultoo yoo ta'an mana barnootaa mananitti akka baratan ni himama. Baaroon gaa'ila Aadde Warqinesh Bultoo waliin godhatan irraa ijoollee 3 shamarran 2 Naayisee Ayyeetuu fi ilma Ejersoo Baaroo jedhaman argatan. Maqaan isaan moggaasan kunillee walitti dhufeenya Oromoo akka tiksutti kan mogga'e ta'uun isaa kan nama ajaa'ibu akka ta'e ni kaafama. Maqaan Naayisee mucaa durbaan gafaatedha. Maqaa haadha Baaroo yoo ta'u, maqaan ilma Ejersaa jedhu ammoo maqaa kaakayyuu haadha warraa obbo Baarooti. Yeroo ammaa kana haadha warraa Baaroo dabalatee
ijoolleen isaanii biyya Ameerikaa kaabaa kutaa biyya Atlaantaa jiraatu.